Raboota Facebook yalla koosatu na jala cufame akkasumallee an passwordii isaa hin beeku bilbilaatu na jala waliin badee biyya namattiin Facebook ya bilbila waliin dhiisee biyyatti galee amma koodii na gaafatee passwordii isaa hin beeku Facebook ya kamittiin argatuu danda'a hordoftoota baay'een irraa qaba Facebook ya nan jaaladha way osoo Facebook ni sunna deebi'e kan duraan itti fayyadamaa ture yeroo dheeraa itti fayyadamaa ture yeroon gara biyya kiyyaa galu Facebook ni kiyya akkasumattiin dhabe jettanii kan mataa dhukkubsatan jechuudha har'a boodan step yan isinitti argisiisu kana yoo hordoftan sirriitti hordoftan ta'e Facebook ni keessan akka fedhee yoo ta'e password yoo hin beekne san bira dabre yoo bilbilumti sunu waliin isin jala bade salphumatti jechuudha akkaataa isin itti argattan osoo immoo san hunda hin raawwatiniin duratti setting anam isinitti argisiisu fi koodii an isinitti argisiisu kana qabatuu qabdan jechuudha sirriitti jalqaba irratti video kana akka nama hunda bira ga'uuf please share waliif godhuu hin dagatina linkii video kana baga irra deebin gara channel Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaala jechuudha guutuu Facebook keessanii akkaataa isin harkatti galfatuu dandeessan jechuudha yaada malee Facebook keessan jechuudha yeroo dheeraa itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha kana sirreeffatuuf jalqaba irratti Facebook keenya keessa seenaa jechuudha irratti cuqaasne Facebook keenya keessanii seenna haala kanaan eega Facebook keessan keessa seentanii gubbaa kanarratti tuqaa sadeen ni argattu irratti kilik gootu iddoo manaan xiyyaan isin argisiisu qofa jala deemaati sirreeffadhaa isinillee sirriitti akka isiniif galu immoo abdiin qabaa jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan eega tuqaa sadeen irratti cuqaastanii fuula kana qabatee isiniif dhufa bilbilli hundinuu jechuudha tokko miti tokko gubbaa kanarratti mallattoo setting kan isiniif baasa kan gubbaa kanarratti isiniif baasu asumaan cuqaastan kan gubbaa kanarratti isinii hin baafne maal gootanii ol harkistu jechuudha haala kanaan yeroo ol harkistan asitti setting and privacy jettu ni argattu jechuudha yeroo asirra cuqaastanii fi yeroo mallattoo setting tan gubbaa sanarra cuqaastan hundinuu asitti walitti isin fidaa jechuudha hundinuu haaluma kanaan isiniif banaa jechuudha sana booda asirratti deebitanii jechuudha daawwattoota kiyya setting jettu lammaffaaf ni cuqaastu jechuudha sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha wantoota asirra jiru kana baay'ee isaa barsiiseetiin ture jechuudha bal'inaan channel kiyya jalaa ni argattu jechuudha tokkoon isallee yoo ta'uu baate jechuudha waa'ee Facebook barnoota Facebook bal'inaan channel Oromaan irratti hojjedhee channel keenya jala deemati ilaala waan barbaadan achiin sirreeffatuu ni dandeessu kan dhabdan comment jalatti naaf barreessaa tole daawwattoota kiyya haala kanaan eegaas dhuftanii siimoor tajettu tana ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya kanaaf yeroo tokkoof kilik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu sana boodaan haala kanaan fuula kana qabate isiniif dhufaa jechuudha password and security tajettu asitti ni argattu irratti cuqaasuun gara fuulduraa deemtu sana boodaan haala kanaan fuula kana qabate isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya sana boodaan jechuudha asirratti change password tajettu jalatti jechuudha osoo gara kana isin hin dabarsine jalqaba Facebook keessan immoo waan kana setting kana sirreeffatuuf koodii kana argatuuf jalqaba Facebook keessan passwordii isaa beekuu qabdanii jechuudha passwordii isaa immoo yoo hin beeknellee akkaataa isinitti argattan Facebook passwordii dagattan akkaataa isinitti argattan channel kiyya jalaa ni argattu namoonni immoo hanga amma dura video san hin argin linkii video sanii video kana jalan isiniif kaa description box jalaa ni argattu yookaan commentii jalqabaa irratti gadi tuqaati linkii tokkoffarra jirtu jechuudha akkaataa Facebook password dagattanitti argattan kaje'u achirra cuqaasatti namoonni hin argin achirraan daawwadhaati sirreeffadha jalqaba password isaa qabatuu qabdaniin isiniin jedhe kanaafuu maal gootu asirratti gadi buutanii two factor authentication tajettu ni argattu jechuudha kunu asirratti irratti kilik godhuun gara fuulduraa deemtu jechuudha bakki murteessan jechuudha daawwattoota kiyya asi jechuudha kunu bakki murteessan kan isin filattuu qabdan jechuudha two factor authentication tajettu tana inni filattu jechuudha authentication jechuun daawwattoota kiyya akkuma beekamu Facebook keessan yoo ol baatan yoo keessaa baatan yoo itti deebitan kan ittiin eeggatan jechuudha security ajaa'ibaati appii qaba appii sanillee isinin argisa namoonni baay'een appii kanallee Facebook ofillee dhabanii jiran Facebook gurguddaa maalirraa akka dhaban sanillee isinin argisiisa sana boodan asirratti Facebook maqaa Facebook keessan irratti ni cuqaastu amma password reefuun tanaan save godhadhaa isinin jedhe sun asi jechuudha laal argitanii maaliif dirqama
paaswordii Facebook keessanii asitti guutuu jechuudha daawwattoota kiyya. Paaswordii Facebook keessanii bakka kanatti ni guutuu jechuudha. Nama paaswordii Facebook kiyyaa ittiin guuta. Paaswordii Facebook keessanii itti guutanii login gootu jechuudha. Kunoo nama paaswordii Facebook kiyyaa itti guutatiin jira jechuudha daawwattoota kiyyaa itti guutee xumureetiin jira. Haala kanaan egaa paaswordii Facebook keessanii itti guutanii xumurtanii koontiiniyuun jala jirti koontiiniyuu jettuuni. Sana boodan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyyaa asirratti filannoo adda addaa isiniif kennaa jechuudha. Haala isin argitan kanaanii fakkeenya bankiyya duraanillee irra jira waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan naa dhufee jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha. Kanallee akkamitti akka isin asirratti guutatan isiniin argisa viidiyoo gara boodarratti jechuudha. Isa murteessaa kan amma isin argisiisu asirratti additional methods kan jedhu kana ni argattu jechuudha. Asirratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Iddoon murteessan as waan ta'eef jechuudha. Sana boodan haala kanaan recover codes kan jedhu ni argattu irratti kilii gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan recover codes jedhee fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Turn on tajettu jala kana ni jirti. Turn on gootu jechuudha. Fakkeenyaaf turn on tana ni cuqaasu keessan turn off yoo isiniif fide yoo duraan itti godhatanii jiraatan haala saniin isiniif fidaa jechuudha daawwattoota kiyya. Yoo duraan itti godhatanii hin jiraanne haala kanaan isiniif fida turn on gootu jechuudha. Sana boodan jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Taphni guddaan asirratti jechuudha gaa. Amma bakkinaan isiniif reefuntan isinitti hime suni asiinii jechuudha daawwattoota kiyya. Koodii meeqa naaf kenne jechuudha. Koodii 1 2 3 4 5 koodii 5 naaf kenne jechuudha. Koodii 5 kana gaa jabeeffatuun qaba jechuudha. Important code jechuudha. Kun amma koodii akkaan isin barbaachisu jechuudha. Maaliif nu barbaachisa? Akkamitti nu barbaachisa kan jedhu mee ammuman isinitti hima. Fakkeenyaaf yeroo Facebook banattan yookaan WhatsApp banattan lakkoofsa keessaniin banattan yookaan email banattan email sanirratti koodii isiniif ergaame hanga koodii san itti galchitanii isiniif hin banamu Facebook yookaan imo yookaan WhatsApp. Kuni bakka koodii sanii bu'a jechuudha. Namni gaa koodii kana isin jala argata jechuun Facebook keessan guutummaan guututu fudhatee beeka. Isin harkaa bahe Facebook keessan na amanaa kana koodii kana yoo qabaate jechuudha email barbaadu lakkoofsa barbaadu lakkoofsa keetii irratti akka koodiin ergamu hin barbaadu verification koodiin barbaadu. Kana qabaannan koodii kana qabaannan Facebook kan kee bakka fedhe haa jiraatu Ameerikatti banadhu Itoophiyaa gali lakkoofsa Ameerikaa wayii sii dalaga siif hin dalagu gizeeni lakkoofsa Ameerikaa irratti koodii siif erge maal gootaati waan biraa hin gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Bakkuma koodii sanitti jechuudha kana galchita jechuudha. Bakkuma koodii sanitti innuu Facebook kana irra jiru jechuudha. Facebook security irra jiru si gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf authentication kan qollofamellee jechuudha. Kan reefu isinitti himesan authentication kan qollofamellee kunni bana jechuudha koodiin kun. Fakkeenyaaf Facebook security irra jiru authentication kan qollofame jechuudha. App saniin kan qollofame wanni fedhe kompiitarri fedhe haakarri fedhe banuu hin danda'u na amana yoo koodii kana qabaate malee. Koodii kana qabaannan immoo waan Facebook abbaa sanii guutummaan guutuutu harkatti deebifatuu dandeessa. Atis Facebook kee guutuun guutuutti harkatti deebifatuu dandeessa. Yoo barbaadan asirratti get new code iddoo jedhu kana cuqaastanii jechuudha jijjiirratuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo barbaadanitti jijjiirratuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Koodii kana gaa asirraa screenshot godhadhaa yookaan qalamaan barreeffadhaatii bakka jabduu kaayadhaa jechuudha. Waan nama mudataa hin beekan. Maybe bilbilli keessan isin harkaa bu'ee baduu danda'a. Hattuun isin harkaa fudhatuu dandeessi. SIM kaardii isin irra cufamuu danda'a. Hin beekamu keessaafuu jechuudha. Especially ijoolleen biyya alaa jirtu waan kana yoo qabattan baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Namoonni keenya yeroo baay'ee email ni dagata, password ni dagata, akkasumallee security Facebook isaa ni dagata jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een kanan naqunnamaan nan dagadde ka jedhu naqunnama. So kanaaf kana yoo qabaattan jechuudha yoo barbaadde dagadhuu dhiisiyyuu rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Abbaa feetetti Facebook kennite yeroo Facebook namni sun sirraa fuudhee koodii nama san gaafate koodii kana qofa kennitaaf lakkoofsa ittiin baname yoo beektee beekullee baatte rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Siigalee miti lakkoofsa wanni beektuuf immoo lakkoofsa san yeroo Facebook kan kee yeroo email yookaan lakkoofsa jiraatu isaa eeggadda baafatte san yeroo itti guutte koodii gaafata bakkuma koodii san kana itti guutta kallattimaan Facebook kee guututti harkatti deebifatuu dandeessa jechuudha daawwattoota kiyya. Ifaa miti daawwattoota kiyya isiniif ifa. Yoo ofirraa cufuu barbaadan asirratti tarni of iddoo jettu cuqaastaniituma irraa deebitu rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Kana jechuun gaa kana bantanii dhiiftanillee kuwaa faayidaa isiniif hin qabu beekadha. Exii tana tuttaniituma irraa deebitanii jechuudha. Isinii galeemi tarni oonii fi tarni
bantanii ofiin bantanii dhiistanillee rakkoo tokko hin qabu. Kan isin godhuu qabdan lakkoofsa jala jiru qofa qabatudha malee tarni on gootanii wanni keessa seentaniif lakkoofsa qofa qabatuufi jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf amma kiyya WhatsAppiin authentication godhadhee yookaan security itti godheetiin jira jechuudha. Facebookni amma security qaba namni tokko seenuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu WhatsAppii kanarratti illee akkamitti akka isin hidhattan fakkeenyaaf lakkoofsa itti Facebook kan keetiin banatte yookaan Facebook keetiin eeggataa jirtu lakkoofsa eeyyama hin qabne fa'aa jechuudha. Keessaafuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan irra hedduun jechuudha lakkoofsa eeyyamaan yookaan basmaan hin bitattanii jechuudha. Kanaafuu namoonni akkasii sun jechuudha akka WhatsApp irratti koodii isiniif ergu yeroo lakkoofsi cufamellee amma hin cufamne beeka lakkoofsi keessan gara fuulduratti Facebook keessaniif yaadu jechuudha. Security kanaan maletti illee jechuudha. Security kun baay'ee musiibaadha beekadha yoo isa sawwan laaltan Facebook keessan dhabdaniin isiniin jee. Kanaafuu gara WhatsAppitiin akka koodii nuuf ergu yoo lakkoofsileen akka carraatee nu jalaa cufame akka WhatsAppii keenya irratti koodii nu erguu fi emaila keenya irratti koodii nu ergu emaila birallee itti kan Facebook kan banannellee haa ta'u yoo kan birallee haaraa bilbila birarrallee qabaanne jechuudha. Isa sanillee itti guunne haaratti koodii akka WhatsAppii keenya irratti nu ergu akkaataa itti godhatuu dandeessan jechuudha. WhatsApp irratti akka isin eeyyama itti kennitan akkaataa itti godhatuu dandeessan viidiyoo itti aanu keessatti bal'inaan isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Daawwattoota kiyya abdiin na eega namoonni haaraa taatan subscribe ma godhaati na eega bal'inaan waa'ee Facebookaa jechuudha gattaa'ee isin barsiisa jechuudha. Akka ajaa'ibatti kan isinirraa eegamu linkii chaanaala keenyaa qofa koppii gootanii bakka hedduutti raabsuudha jechuudha. Akka namoota baay'ee bira ga'ee viidiyoo kana namuu irraa fayyadamuufi jechuudha. Daawwattoota kiyya kan beektan ni beektanii kan hin beekne qofaafi jechuudha. Namoota hin beekne qofaafi jechuudha daawwattoota kiyya. Aappii kana yeroo fakkeenyaaf Facebook bilbila birarratti illee qayyaratuu barbaaddan feetan paaswordii beeka feetan lakkoofsa isaa emaila isa illee beeka hin dabru bilbila birarratti illee isiniif hin darbu jechuudha. Saniifuu maal goota yeroo bilbila birarratti dabarfatu deemtan dhattanii aappii san achi keessa dhattanii of irraa gootu jechuudha. Bakka duraan ittiin bantan san dhattanii of irraa gootanii koodii aappii san eeyyamaan duraan agreementii duraan naaf eegi Facebook jettanii eeyyamtan san cancel gootu jechuudha. Ni balleessitu jechuudha. San booda feetan aappiilee gubda rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Akkasumallee yeroo bilbila formaat godhu deemtanillee hanga aappii san achi keessa aappii san eeyyama isaa gadhiisisiiftanitti osoo eeyyama isaa gad hin dhiisisiifne yoo silkii teessan isin jalaa guutee formaat goona jettanii formaat gootan aappii san waliin gubdan tasumallee Facebookun sun isiniif hin deebuna mana akkasitti dhabdanii jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu isinii galtee daawwattoota kiyya Facebooka fakkeenyaaf security two factor authentication qollofattanii jechuudha. Aappii authentication kanaan kan isin qolloftanii tasumallee deebitanii Facebooka yoo koodii saniin argatin fakkeenyaaf kan ijoolleen baay'een screenshot gootanii keessanatti ergitan Facebookni kiyya koodii na gaafatee inuma irra caalan harki irra guddaan parsantaa 50 kan isin na gaafatan jechuudha. Dhimma Facebooka irratti Facebookni kiyya koodii na gaafatee akkasumallee fuula keessa warii erginaan jaa kana jechuudha irra baay'ee namaa jechuudha. Kuni maaliif jechuudha isin galee Facebookni koodiin isin gaafatu koodii biraa isin hin gaafatu. Fakkeenyaaf namoonni tokko koodii duraan ittiin gaafa Facebooka banatan achirratti guuttan faaseetanii jechuudha. No, Facebookni sani koodiin suni sa'a 48 qofaaf fayyada jechuudha. Koodiin maan kamiin iyyuu jechuudha sa'a 48 sa'a 24 kana qofaaf fayyada. Eega takka ittiin banattanii jechuudha deebitanii ittiin banatu isiniif hin eeyyamu jechuudha. Miidiyummaan kamiiyyuu jechuudha akkasitti adda baafadha. Koodiin sanii miti kan inni isin gaafatu. Koodii security isin Facebook keessanitti godhattan san isin gaafata jechuudha. Kanaafuu koodii san yoo argattan malee tasumallee Facebook keessan isiniif hin banamu. Kan aappii kanaan namoonni qollofatan aappiin kun musiibaadha. Yoo ittiin qollofattanillee tarii ittiin qollofatuu dandeessan namoonni tokko securityf jettanii iddoon jirtan murteessa waan ta'eef namoonni ittiin qollofatan dirqama gizee bilbila keessan formaat gootan ammallee irra deebiitiin isinitti hima aappii san eeyyamaa achi keessaa gadhiisisiisa. Akkasumallee yeroo aappii san gubuu barbaadan aappii san dura eeyyamaa achiin irraa kaasaati san boodan guba. Aappii san gubdanii aappii biraa gadi buufne yoo jettan isuma ka fakkaatu gabbuufne ittiin qollofanna koodii madurii yoo jettan Facebook keessan dhabdanii akkasitti beeka. Kan isin gadi buuftanii fi kan duraan ittiin qolloftan tokko miti. Maaliif versionii isaa wal dhabaa jechuudha tokkoof miti. Akkasitti adda baafadha. Gaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufillee jalqaba kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kan akka isinitti tolummoo abdiin qaba akka warraa baratanillee abdiin qaba namoota hin beekne bira akka gahuuf share waliif godhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya bakka isiniif hin galiinii fi yaada keessan komantii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha barnoonni irraaf qabannee xumuramee jira barnoota itti aanuun hamma isinitti deebuutti nagaa naa ta'a.